አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል ጢቃ ጉዳ ከን ቀብኒ ማፍ መተከኛ ከነቱ ጥቁማ በርባዱ አሸማ ከም ጅርቱ ጃለተሞፍ ከበጀሞ ኦርዶፍቶተ ኪያ ዋን ባየና አጃይቤ tokkon isiniif qabadde dhufe guyyaarra adraa keessan viidiyoo kan hangalumaatti ilaaluun dagatina namtichi kun waan inni jedhe gara afaan oromootti hiikee isiniif qabadde dhufe jira asuma irratti illee waan jechuu barbaadu waan takka lama nan qaba waan baay'ee garaa koo kan dhukkubse jechuudha ድሬዳዋ የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማስ ሙምሚchi ministeera ድሬዳዋን kan oromooti naannawa oromiyaa jala turte jedhe waan dubbateef sana mormii qabnu dhiyeessuuf ummata kiyya wajjin lafa kanatti argamnee jirra እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼ ማላቀም ani kanan dura kan dhageettis ta'e akkan hubannoo qabutti ድሬዳዋን kan oromoo ta'uu ishee iddoo kamittuu barreeffamee nagarre umuriin kan nu hangafan irraa akka barannettis ድሬዳዋን ኢsaa fi gurguraa jedhamuun akka beekamtudha እና ዛሬ በዚህ መስመር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል ሙምሚchi ministeera ድሬዳዋን kan oromooti jedhee ture tariyaan akka yaadutti abjuudhaan waan arge wayii waan dubbate natti fakkaata yoomiyyuu ድሬዳዋን kutaa bulchiinsa oromiyaa taatee hin beektu oromoo jalattis bultee hin beektu ከትግሬ በኋላ ቲቢኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና TPLF erga biyya bulchuu eegalanii jalqabanii ummata oromoof iddoo waan qabaniif kabaja isaaniif jedhanii oromoon akka fayyadamu barbaadanii waggaa lama oromoo waggaa lama immoo sumaaliin haa bulchu jedhanii waan murteessaniif kana sababeeffachuun oromoon gara magaalaa ድሬዳዋ keessa harka galfatan ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ kana dura oromoon ድሬዳዋatti aananii fi hanqaaquu yookiis buphaa fidanii gurguratu sanbooda eegga gurguratanii booddee baabura qabatanii gara iddoo dhufan biyya isaaniitti deebi'u turan nuti akkasitti kan beeknu kana dura waggoota hedduu asitti dhalatanii asitti kan guddatan abboonni keenya jiru እና በጣም ነውር ነው ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም ይቅርታ ማለት አለበት jechi muummichi ministeeraa dubbate baay'ee kan nama yeellaasisudha kanaaf muummichi ministeeraa dhiifama gaafachuu qaba እኔ አንድ የሚገርመኝ በኦሮሞ በኩል 5 ዓመት ኦሮሞ አስተዳደረ በሰላም አስተዳደረ ምንም ያለ ጭቅጭቅ ያለ ረብሻ ani wanti baay'ee na dhibu tokko kara oromoo naggaashan guutuu nagaan bulche jeequmsa tokko malee yeroo turtii isaa xumuratee jira ተራው የሶማሌ ስለሆነ እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው amma garuu darabeen kan Somaaleedha akkamitti amma sochii eegalchiisuu dandeenya kan jedhu haasa'uu qabna ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንድትጠብቅ ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንድትበጠበጥ muummicha ministeeraa nuti kan sirraa barbaannu akkati biyya bulchitu malee sirraa eegalee akka biyya bulchitu hin barbaannu nuti obsineerra waggaa 5 guutuu amma darabeen kan keenya egaa oromoo yeroo mammaakuu akkas jedha saa abbaan gaanfa cabsee ormi ija jaamsaa jedha innaa kan keenya kun maal akka ta'e baay'ee na dhiba dhimma siyaasaa kanaa wajjin kan wal qabatu keessa ga'e seenuun barbaadu garuu waan baay'ee garaa na dhukkubse tokkoon isiniif qabadhee dhufe waan isiniif qabadhee dhufe kun dhimma ajandaa ta'ee sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru kana dhimma sana irratti jechuudha yaadan isiniif qabadhee dhufe kuni maali kan keenya kun baay'ee nama dhiba dhugaa waaqaan isinitti baay'ee nama dhiba sabab isaas xiqqaa guddaa kan hin qabne maaf ummata keenya kana tuttuqumaa barbaadu maaliif kun sabab isaa maali amma baay'ee gaafan taa'ee yaadu baay'ee garaa na dhukkubsa beektu እና amma ishee uummati kuni maqaamsa isaallee ni hima maqaamsa isaallee ni dubbata maqaamsa Dirreedawaa jechuun dirree mee maal Dirreedawaa warra darbee jijjigaa jechuun afaan oromoodhaan I think so እና egaati yoo abbaan ofii hin dubbanne ormi namaaf hin dubbatu baay'ee garaa nama dhukkubsa ta'us guyyaan takka ni dhufa jennee yaadna kanas ta'u sanas wanti ta'eera chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan asumaan maatii akka taatan asumaan isin gaafadha like subscribe gochuun yaada keessan koomentii keessatti naaf qooduun akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf share gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akkana jajjabeessitan asumaan isin gaafadha